dhufaatiin waldaa kana diinaaf mataa bu'uudha. Nama waaqeffachuu barbaaduuf, nama hafuuratti guddachuu barbaaduuf kallattiin kun karaa jireenyaati. Namni fayyuudhaan jedhan. Akkuma koo warri dhamtanii jirtan. Ishi. Sinirraa hiika Waaqayyo lafa kanatti. Waaqayyo dhugaadhaan fayyinan arge dhugaa eegginas dhufee lukni koollee dura baay'ee danda'een kaasu inni namni zammarullee nan hawwan ture garuu Waaqayyo galatu amma akka karaa kootti nama wajjin utaalee Waaqayyoon faarfadha. Yeena dhukkuba ture cinaacha kana ji'a 5 inciisuun ture. Inciistan dandeessanii? Sirumayyuu karaa kana danda'ee inciisuun ture. Inciiftan turtan? Asitti na waamtaniitu asumatti sinnaa kadhattanii. Eeshi. Amma gaafa sanaa galee Waaqayyo galatu cinaachi koo inciisa. Ciistanii bultanii am. Ciisee maaloo mee warra keenyaas galata fidaame Waaqayyoodha. Ameen. Maaliif inciiftan ture ji'a 5 ol? Na dhukkuba ture hospitaalan ture saambaasi dhukkuba jedhanii karaa kana waraansan naqabee. Si waraana? Asiin bishaan keessa waraabanii eggasii danda'een ciisuun ture. Eeshi. Baay'een siqaa ergaan ture yaa hospitaala maskaramiin 7 kana jedheen bahee hin ciisuun ture dhugaa Waaqayyo. Okay. Bakka baay'een siqaa ergaa asitti dhuftanii asirra na baastanii eessa keessi dhukkubannan kana koona dhukkuban jedhee kana naa qabdanii naa kadhattanii eggasiin ciise Yesuus haa ulfaatu. Ergasii hirribni xuruudhumatti jira. Meeshaa nama boqochiisu Yesuusiif harka keessa xuruutti watti rukutaan. Waaw. Yoos dhufaatiin waldaa kana nama gammachuu akkamitti dhaga'ama? Baay'een qaniidhuma kana ga'uu baay'een. Isin sassachiisti guyyoonni kun. Isti galata fidaame Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Baga milkooftan fayyinni keessan kan bara baraa isiniif haa ta'u. Dhaamsa dhaaba. Hundumti keessanusti sabni asii hirmaachaa jirtan Waaqayyo dhugaadhaan fayyinan arge dhugaa eegginas dhufee lukni koollee dura baay'ee danda'een kaasu inni namni zammarullee nan hawwan ture garuu Waaqayyo galatu amma akka karaa kootti nama wajjin utaalee Waaqayyoon faarfadha. Uffee Yesuus. Si amanachuun koo na oolcheera. Elaaguna. Kana yeroon arguugaa maraadhu na godha ganaanoo lubbuu koo gennano. Dhugaadha kun. Warra haalli gadoochite dhiphiste qorte kanarraa yeroo akka suruufi rakkinaa jiguu arguu caalaa kan na gammachiisu hin jiru. Baga gammadde armee. Kana caalaa gargaarsi Waaqayyo mana kee irraa dhaabatu. Yeroo hundumaa gargaarsi isaa sirraa na deemi. Fullaa ta'u dhuga baatiin kee. Ciao. Kume eeshe. Dhukkuba ture. Ijesi dhukkuba ture. Sagookotii walitti na qabate. Eeshe. Waaqayyo takka uumasitti naa kadhatame inni taasisa manarraa bade. Uffee galata fidaame Waaqayyoodha. Iji kee saggoo kee kan si qabu sirraa sokke. Amma nagaadha hunduu. Ija saggoo walitti na qabate. Takka naa kadhatame hin fayyee. Eeshe. Hidhaa gurguddaa narraa hiikame. Hidhaa gurguddaa sirraa hiike Waaqayyo. Inni uumasitti dibamtee nama guddaa taataati. Si galata fidaame Waaqayyoodha. Yoos dhufaatii waldaa kanaa hiika maal kennate yaa? Akkuma koo warri dhamtanii jirtan. Eeshe. Sinirraa hiika Waaqayyo lafa kanatti. Bara fayyinni kun mana kee irraa hin adeemi. Eeshe maqaan koo Tasfaayin jedhama. Yeroo konfiraansiin asitti jalqabamu sanbata dhufee tanan lafa kanatti hirmaaddee. Okay. Kasaatiin dhufee hirmaaddee ergasii kaasee. Eeshe. Sagantaan guyyaa lafa kana jiru. Hojii yoon qabaadheeyyuu. Lafa hojii sana hojii dhiisee tanan sagantaa lafa kana hirmaachuu. Sagantaa lafa jaalala isaatti qabe jechuudha. Sababiin lafa kana dhufuufi lafa kana irratti kanan sagantaa irraa fagaadhe akkan gara sagantaatti deebi'uuf Waaqayyo na gargaare. Hidhaa diinni ittiin irraa na ittisaa ture irraa Waaqayyo na hiike lafa kanatti akkan galateeffadhuuf Waaqayyo na gargaare. Gara mana Waaqayyoo dhaquudhaaf kan keessi keessan duubatti isin harkifatu lafa kana irratti fayyinni hin jira. Waaqayyo hojii isaa hojjechaa jira. Namoota lafa kana dhufuu barbaadan namoota hin beeknillee namoonni akka gara kana dhufanii lafa kanatti fayyan akka gootan dhaamsan isinii dabarsa. Dhufaatiin waldaa kana diinaaf mataa bu'uudha. Nama waaqeffachuu barbaaduuf nama hafuuratti guddachuu barbaaduuf kallattiin kun karaa jireenyaati. Kallattii jireenyaa. Karaa itti namni fayyuudhaan jedhan.
warri bakka kana jirtanis warri bakka kana hin jirre online irratti sagantaa kana ilaalaa jirtan hundumti keessan Waaqayyo lafa kanatti karaa sagantaa kanaa karaa waldaalattu hojii guddaa waan hojjechaa jirtu kanaaf Waaqayyo waan hojjechaa jiruuf hundumti keessan lafa kana irratti fayyinni akka jiru hubattanii gara kanatti namoota akka affeertan ani isiniin jedha.